Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltaan hordoftoota keenya waxabajji 3 bara 2021 sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera kan isiniif dhiyeessu Anzala Lamtaaddasaati. Sagantaa har'aa keessatti waajjirri ministeera muummee ibsa kenneen loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay ba'uu jalqabuu fi dhimmoota biraarratti gabaasa bal'aa qabna. Marii BBC'n dhimma hariiroo Ameerikaa fi Itiyoophiyaa irratti Dr. Biraanuu Leenjisoo waliin taasise keessaas Ameerikaan bifa lamaan waan kanatiif qatti. Tokko humna qabdu fayyadamtee naannoo kanatti waan hin barbaanne irraan dhiibbaa ga'uudhaan ka barbaaddu immoo qabatteeti. Dippiloomaasiidhaaf humna walitti maktee fayyadamte jechuudha. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa obbo Iskendir Naggaa dabalatee aangoota paartii Baaldiraas filannoo irratti akka hirmaataniif galmeessuu jalqabuus qabanneerra qopheessituun Firaa'ol Balaay. Waajjirri ministeera muummee har'a ibsa miidiyaalee afaan biyya alaaf hojjetaniif kenneen naannoo Tigraay keessatti bakka 2 qofaatti waraanni akka jiru himan. Dhaabbilee gargaarsaa dhiyeessaniifis naannichatti hulaan banaa ta'uu himaniiru. Dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Billeenee Siyyum loltootni Eertiraas naannoo Tigraay bahuu jalqabuu himaniiru. Dhiibbaa alaa Itoophiyaa irra gahaa jirus kaasaniiru. Waayilakoo Habtaamuu Xibabuu Finfinneerraa kan ibsicha hordofe bilbilaan dubbiseera. Haala yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa jiru wajjin wal qabatee dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Billeenee Siyyum kan isaan dubbatanii iddoowwan baay'ee naannichaa yeroo ammaa kana naga qabeessa ta'uu isaanii fi keessattuu gareen TPLF yookaan immoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan dhiyeenya kana paarlaamaa Itiyoophiyaatiin shororkeessaadha jedhamuudhaan labsame iddoowwan 2 qofatti sochii taasisaa akka jiru kan lolli adeemaa jirus iddoowwan lamaan kunneen itti akka ta'ee fi darbee immoo iddoowwan birootti illee haleellaa raawwachaa akka jiru kunis immoo sochii taasisaa akka jiruu fi naannichi naga qabeessa akka hin taane agarsiisuudhaaf yookaan fakkeessuudhaaf akka ta'e himaniiti kan isaan jiran. Tole ibsi gidduu kana bahee tokko jiraattonni naannicha Persentaa 90 ol ta'an deeggarsa ariifachiisaa barbaadu kan nyaataa jedha ture. Kanarratti waan isaan jedhan waan galaa jiru, waan dhaqqabaa jiru jira. Iyyin akka odeeffannoo isaan laatanitti mootummaan Itoophiyaa yeroo rakkoon kun itti eegalerraa kaasee gargaarsa namoomaa taasisaa akka jiruu fi marsaawwan 3 marsaa jalqabaatiin namoota miiliyoona 4.5 marsaawwan lammaffaa fi sadaffaatiin immoo namoota miiliyoona 4.3 gargaarsa namoomaa taasisaa turuu isaati kan isaan himanii. Gama biraatiin dhaabbileen mirga namoomaa falmanii fi biyyoonni addunyaa gurguddoon bira sarbamni mirga namoomaa gurguddaa fi ajjechaan jumlaa naannicha keessatti gaggeeffamaa jira kan jedhu ibsa baasaa turan. Asirratti wanti gaafatame yookaan jedhame yoo. Iyyin dhimma kanarratti kan dubbatan abbaa alangaa waliigalaa kan ta'an Dr. Geediyoon Ximootiyoos dhimma kan wajjin wal qabates keessattuu haleellawwan gama garee TPLF'n raawwatamaniiru jedhama wajjin wal qabatee shakkamtoonni to'annoo jala oolanii kaan isaanii qorannoon irratti adeemsifamaa akka jiru kan isaan dubbatanii ajjechaa maayikaadraa wajjin wal qabates namoonni to'annoo jala oolanii seeratti dhiyaatan akka jiran kaan isaanii immoo gara Sudaanitti kan baqatanillee akka jiran Dr. Geediyoon Ximootiyoos himanii jiru. Humnoota yookaan immoo loltoota Eertiraa miseensota raayyaa ittisaa Itoophiyaa fi akkasumas milishaa naannoo Amaaraa wajjin wal qabatee keessattuu ajjechaa lammiilee nagaa fi haleellaa yookaan miidhaa saalaatiin komatamaa turuun isaanii ni yaadatamaa dhaabbilee idil addunyaa garaagaraatiin akkasumas biyyaalee garaagaraatiin jechuudha. Dhimma kan wajjin wal qabatee abbaan alangaa waliigalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos loltoonni yookaan immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 28 ta'an ajjechaa lammiilee nagaa wajjin wal qabatee himanni irratti akka baname akkasumas immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 25 immoo haleellaa yookaan miidhaa saalaa wajjin wal qabatee himanni irratti banamuu isaati kan isaan dubbatan. Itoophiyaan gama dippiloomaasiitiin dhimma naannoo Tigraay fi keessoo ishee wajjinitti wal qabatee dhiibbaa gurguddaatu irra gahaa jira. Keessumaa Ameerikaa kaasuun ni danda'ama. Kanaan wal qabatee dhiibbaa Itoophiyaa irra jira gama jedhamuuti wanti jedhame jira. Iyyin Zalaalam keessattuu yeroo dhiyooti as walitti dhufeen yookaan hariiroon Itoophiyaan Ameerikaa yookaan United States of America wal qabdu bifa gaarii dhabaa akka jiru ni beekama.
dubbimtuun waajjira ministeera muummee Billaneesiyyum kan isaan dubbatanii hawaasni addunyaan bal'aan akkasumas immoo miidiyaaleen hojii mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuudhaaf hojjechaa jiru dagataniiru yookaan immoo haalaan hubachaa hin jiran jechuudhaan himaniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo oduuwwan sobaa maallaqni biyyaa saamame itti ramadamee tamsa'aa jiranis mootummaadhaaf rakkoo yookaan immoo qormaata ta'uu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Akka fakkeenyatti suuraa dhaabbanni Human Rights Watch tibbana itti fayyadameera jedhan kan biyya Yemenitti ta'e haa ta'u malee akka waan Itoophiyaa keessatti ta'etti faayidaarra ooleera jechuudhaan kaasanii jiru. Kana malees immoo mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa keemikaalaa lammiilee naannoo Tigraay keessatti argaman irratti fayyadameera kan jedhus gabaasni sobaa miidiyaalee gurguddoo idil addunyaatiin hojjetamuusaa. Kana malees immoo dhiyeenya kana oduun bifa sobaatiin qindeeffamee fi ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dubbataniiru jedhamee tamsaafames agarsiistuuwwan qormaata oduuwwan sobaa mootummaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii adeemaa jiran akka ta'an Billaneesiyyum himaniiti kan isaan jiran. Tole Abtaamu, haala naannoo Tigraay wajjin wal qabatee loltoonni Eertiraa biyya keessaa akka baafaman irra deddeebiin gaafatamaadha kan ture mootummaan Itoophiyaa. Maaltu jedhame kanaan wal qabate? Dhimma kanas guyyaa har'aa gaazexeessitoonni dubbimtuu waajjira ministeera muummee kan ta'an Billaneesiyyum gaafatanii turanii. Akka isaan jedhanitti loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka bahaniif qaama dhimmi ilaallatuun gaafiin dhiyaatee jira. Akka gabaasa ministeera ittisaattis loltoonni Eertiraa bahuu eegalaniiru. Adeemsichis akkaatuma waligaltee qaamolee dhimmichi ilaallatu gidduutti taasifameen kan raawwatamu ta'a jechuudhaan himaniiru. Tole Abtaamu, gabaasaa nu biraan dhaqqabsiisteef guddaa galatoom. Ka ittaanuutiin boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa waxabajjii 21 bara 2021 gaggeeffamuu ilaalchisee iddoowwan filannoon keessatti gaggeeffamuu hin dandeenye ibseera. Naannoo Oromiyaa keessaa iddoowwan 7 keessatti filannoo gaggeessuun akka hin danda'amne boordiin kun ibseera. Firaa'ol Balaayee dabaltee isinitti himti. Boordichi ibsa kaleessa marsaa hawaasaa irratti baaseen naannolee Oromiyaa, Beenshaangul Gumuz, Amaaraa, Somaalee fi uummattoota kibbaa keessatti iddoowwan filannoon itti hin gaggeeffamne tarreesseera. Bakkeewwan kunneenitti sababa rakkoo nageenyaan galmeen filattootaa jalqabamuu dhabuu, jalqabamee adda cituu fi adeemsa galmee irratti komiin dhiyaachuu boordiin filannoo ibseera. Dabalataan bakkeewwan galmee filattootaa irratti rakkoon hojimaataa mudate keessatti filannoon akka hin gaggeeffamnee fi hojiin qorannoo akka eegalamu ibseera boordichi. Bakkeewwan filannoon akka hin gaggeeffamne boordichi ibsa keessaa naannoo Beenshaangul Gumuzitti Matakkal, Shinaashaa, Kaamaashii fi Daalattiidha. Naannoo Oromiyaa keessaa ammoo bakkeewwan 7 isaanis Beegii, Gabaa Kamisaa, Ayyaanaa, Galiilaa, Gidaamii fi Kombolchaadha. Naannoo Amaaraatti ammoo Maajatee, Argobbaa, Shawaaroobit, Efesoon, Cilgaa Aandii fi Cilgaa 2 yoo ta'an Laayee Armaacoo fi Aankoobar keessattis filannoon hin gaggeeffamuu jedheera boordiin kun. Akka ibsa boordii kanaatti naannoo uummattoota kibbaa keessatti iddoowwan 7tti filannoon gaggeeffamuu hin danda'u. Isaanis Qayyaafar Madabanyaa, Surmaaliyyuu, Diiziliyyuu, Maajat Madabanyaa, Gurraa Fardaa, Shakkoo fi Teeppiidha. Naannoo Somaaleetti ammoo yeroo ammaa iddoowwan 14 keessatti filannoo gaggeessuun rakkisaa ta'uu kan ibse boordichi bakkeewwan kunneenittis filannoon akka hin gaggeeffamne murteesseera. Iddoowwan filannoo keessatti gaggeessuuf rakkisaa ta'anii fi kanneen adeemsa galmee filattootaa irratti rakkina uuman jedhamanii boordichaan qoratamaa jiran Araabii, Dagahamdoo, Goodee, Jijjigaa 1, Jijjigaa 2, Qabri Dahar, Qalaafoo, Waardaar, Fiiq, Galaadiin, Dagahaabur, Aayishaa, Erarii fi Shin fa'i. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaan yeroo garaagaraatti daddarbaa dhufee akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 28/2013 gaggeeffamuuf sagantaan qabamee turellee adeemsi galmee filattootaa fi hojiiwwan filannoon wal qabatan hedduun waan duubatti harkifataniif yeroo jedhametti gaggeeffamuu hin dandeenye. Kanarraa ka'uun filannichi ammas guyyoota 14 achi siqee gaafa waxabajjii 14/2013 yookiin akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajjii 21/2021 akka gaggeeffamu murtaa'eera. Itoophiyaa keessatti filannoon waggaa 5 gaggeeffamu bara darbe gaggeeffamuun kan irra ture sababa weerara koronaa vaayirasiin akka darbu ta'ee ture.
Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan gidduun oduu gabaabseensinitti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Iskindir Naggaa dabalatee aangawoota paartii Baaldaraas filannoo irratti akka hirmaataniif galmeessuuf akka jiru ibse. Boordichi kana dura murtii dhaddachi jibbaataa obbo Iskindir Naggaa fa'aa kaadhimummaan galmaa'anii filannoo irratti hirmaachuu akka danda'aniif dabarse hojiirra oolchuuf narra akkadha jechuunsaa yaadatama. Baankiin dhalarraa bilisa ta'ee fi hawaasa musliimaa tajaajiluuf hundaa'e baankiin Zamzam hojii eegaluu daarektarri boordii fi hundeessitoota baankichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Idris Muhammad BBC'tti himan. Baankiin Islaamaa kana dhalarraa bilisa ta'ee banamuunsaa walqixxummaan dinagdee amantiiwwan gidduutti uumamaa jiraachuusaaf agarsiistuu guddaa tokkodha jedhan Dr. Idris. Pireezidaantiin Olompikii Tookiyoo Seeko Hashimoto dorgommichi barana gaggeeffamuunsaa dhibbatti mirkanaa jedhan. Haa ta'u malee dorgommiin kun sababii kooroonaa vaayirasiitiif jecha daawwattoota malee akka gaggeeffamuuf qophaa'uu qaba jechuun mirkaneessaniiru. Dhimma xumuraarra geenyee jirra. Ameerikaan gaanfa Afrikaa keessaa fedha guddaa waan qabduuf dhiistee hin baatu jedhan ittaanaan daarektara dhaabbata qorannoo imaammata baha Afrikaa Dr. Biraanuu Leenjisoo. Marii dhimma dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ameerikaa jedhu irratti BBC waliin taasisan irratti Dr. Biraanuun Itoophiyaan Ameerikaa waliin wal dhabuun ishee miidhaa guddaa qabaa jedhan. Dippiloomaasiin biyyattis kufaatii akka jiru himuun kana fooyyessuuf hojjetamuu akka qabu eeraniiru. Fedha gurguddaa Ameerikaan gaanfa Afrikaa keessaa qabdu himuun eegalu. Waa sadi jajjaboo si akkasuma maaliif akka Ameerikaanis taate biyyoonni lixaa gaanfa Afrikaa kanarraa fedhii guddaa qaban. Tokkoffaa oil route karaa boba'aan irra deemu ta'uusaa fi amma fakkeenyaaf galaana Indiyaa irraa kaasnee galaana Diimaa, Gulf of Eden, Suez Canal amma Meeditiraaniyaanii bira geenyutti daangessan. Naannoo kanatti gaanfa Afrikaa kanarratti nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi naannoo kanatti barbaachisu nagaa'uma naannoo kanaatiif qofa odoo hin ta'in fedhii Ameerikaan naannoo kana argattu akka jalaantu. Lammata waan naannoo kanaa wanni guddaan isaan barbaadan tokko boba'aa waan ta'eef, oil waan ta'eef. Biyya boba'aadhaan badhaatuu taate Saawud Arabiyaa fi bakka ishiin irraa boba'aa kana oomishtutti dhiyeenyaan argamuunsaa gaanfi Afrikaa kana daangessee argamuunsaa itti dhiyaatee argamuunsaa waan lammataati jedhu. Istiraatejik waan isa godhu. Sadaffaa immoo humna galaanaa yoo laalle neevii ka jennu kana jechuudha. Biyyoonni jajjaboon humna galaanaatiin addunyaa irratti olaantummaa argachuu barbaadan Ameerikaas dabalatee Chaayinaas, Raashiyaas, Indiyaas yoo laalle naannoo kanarra kutanii darba. Kutanii irra darbuu qofaa miti. First grade, first level port ka jedhaman bakki itti buufanni guguddoon baay'een kan argaman naannoo kanatti. Sababoota kana sadeen qofallee fudhannee yoo ilaalle naannoon gaanfa Afrikaa kuni biyyoota guddatan, biyyoota misooman, biyyoota fedhii naannoo kanarraa qaban kanaaf iddoo xiyyeeffannoo guddaa argatu. Kanaafuu naannoo kana tasgabbeessuu wanni jedhu sun waan iddoo guddaa qabu. Nageenya naannoo kanaa tasgabbeessuun fedha Ameerikaa isa guddaa akka ta'e ni beekama. Amma Ameerikaan fuula ishee dhimmoota kana haala Itoophiyaa wajjiniitiin qabdu yeroo ilaaltu tarkaanfii biraatti waan ce'aa jirtu fakkaata. Fakkeenyaaf yeroo dhiyeenyatti Keeniyaa wajjiniitiin shaakala waraanaa taasisuudhaatiif waliigaltee irra gahanii jiru. Kana jechuun biyyoota baha Afrikaa fi gaanfa Afrikaa kanneen Sudaan wajjiniitiin yookaan Masrii wajjiniin yookaan Keeniyaa wajjiniin hojjechuutiin sana Ameerikaan kabachiifachuu hin dandeessu. Miidhamni isaa gara kam deema? Walitti dhufeenya Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduu jiru cabuunsaa yookiin gadi bu'uunsaa rakkoo uuma jedhee nama amanuutiin jedhee jira. Kabiraa biyyoota biraa wajjin walitti dhufeenya humtee fedhii qabdu kana guuttachuu hin dandeechuu ka jedhuu fi Ameerikaan bifa lamaan waan kanatiif katti. Tokko humna qabdu fayyadamtee naannoo kanatti waan hin barbaanne irraan dhiibbaa ga'uudhaan ka barbaaddu immoo qabatteeti. So dippiloomaasiidhaaf humna walitti maktee fayyadamte jechuudha. Itoophiyaan biyyoota arfan gaanfa Afrikaa jiran kana keessa fedhii Ameerikaa tiksuudhaaf humnaanis bakka jirtuunis iddoo jirtuunis biyya mijattu. As keessaa yoo dhabde alaa baatee fiduun Ameerikaadha waan filannoo hin qabnedha. Kanaafuu dippiloomaatiik shift yoo jiraate Itoophiyaa irratti rakkoo ga'a. Fedhii adda addaa Ameerikaa irraa qabdu hin dhabdi. Lammata immoo biyya biraatu dhufee naannoo kana to'achuudha. Alaa jechuudha. Maaliif biyyoota arfan gaanfa Afrikaa keessa jiran ala yoo ta'e dhiibbaa biraatu dhufaa jira. Kanaafuu Itoophiyaan ammallee walitti dhufeenya Ameerikaa wajjin qabdu sirreessuu fooyyessuu qabdi. Naannoon gaanfa Afrikaa kun naannoo biyyoota adda addaatiin barbaadamu. Chaayinaadhaan, Indiyaadhaan, Raashiyaadhaan, Turkiidhaan biyya barbaadamu. Fedhii asirraa qabu waan ta'eef. Ameerikaan humna qabdi
fedhii ishii yoo dhiibde rakkoo biraatu sirraan ga'uu dandeechi. Ka jedhu sun garuu amanamuu qabu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo har'aaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru kan isiniif dhiyeesse Anzaalaalam Taaddesaan ture qopheessituu sagantaa har'aa Firaa'ol Balaayee turte. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuu ni dandeessu. Boru walitti deebina halkan gaarii isiniif hawweera.